Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam biyya keessa biyya alaa teessanii kan nu hordofaa jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiin turtanii? Akkamiin saatii kana eegdanii? Galatni Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kan isa deesse yeroo hundumaatti kan biraa hin hafne maqaan ishees kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa akka kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaaniis kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, guyyaa har'aa mata duree godhannee kan waliin ilaallu sagalee Waaqayyoo isa akka aannanii mi'aawu isa nama qabbaneessu jecha sagalee isaa waliin baranna jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen. Maatii Waaqayyoo, guyyaa har'aa mata duree godhannee kan waliin ilaallu kan barannu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 62 lakkoofsa 1 irraa kan argannudha. Isaayyaas raajichi abbaan keenya waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa irraa kaasee waa'ee haadha keenya Dubroo Maariyaamiin duratti seenaa hedduu kan barreesse, kan nutti dabarse, kan nu barsiisedha. Kanaaf mata duree godhannee kan waliin ilaallu jechi abbaan keenya Isaayyaas raajichi dubbate waliin ilaalla. Innis maal jedha? Waa'ee Tsiyoon hin callisu, waa'ee Iyerusaalemis caalin jedhu jedha. Maatii Waaqayyoo ilaalaa. Har'a meeqan keenyatu waa'ee Yerusaalem dubbachaa jira? Har'a meeqan keenyatu waa'ee Yerusaalemin faarsaa jira? Har'a meeqan keenyatu haadha Waaqayyoon waa'ee ishee dubbachaa jira? Hin jiru. Kanaaf dubbachuutii qabna. Sodaa tokko malee dubbachuu qabna. Waa'ee haadha keenyaa lallabuutii qabna. Haadha keenya Dubroo Maariyaam waa'ee Tsiyoon gonkumaa hin callisu, calin jedhu jedhe abbaan keenya Isaayyaas raajichi. Kanaaf Isaayyaas gonkumaa calin jedhu waa'ee haadha keenyaa dubbachuu hin callisu jedhe. Abbaan keenya Isaayyaas kan inni dubbate akkuma afaa keessattidha. Gara fuulduraatti wanta ta'u Waaqayyo gooftaan waan itti mul'iseef inni immoo waa'ee haadha keenya Tsiyoon hin callisu, gonkumaa calin jedhu. Yoomiyyuu cal jechuun naaf hin ta'u, nan dubbadha jedhe. Kanaaf nutis cal jechuutii hin qabnu, waa'ee haadha keenyaa dubbachuutii qabna. Akka waa'ee ishee dubbannu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqni abbaa keenya irra bulee nutti dubbate maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Abbaa keenya irra bulee kan dubbate jecha kana Waaqayyodha. Kanas waa'ee Tsiyoon akka dhugaa baanu, akka dubbannu, akka calin jenneef nu barsiise. Akka nuti waa'ee ishee lafa hin buusne, akka nuti waa'ee ishee dhaloota dhalootatti dubbannu, akka nuti baraa hamma baraatti waa'ee ishee dhugaa baanu nu barsiise jechuudha. Kanaaf gabaabinumaan Tsiyoon meeqa akka jiran waliin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Tsiyoon bakka gurguddaa afuritti yoo qoonnee ilaalle Tsiyoon inni jalqabaa haadha Waaqayyoodha. Haadha Waaqayyoo jechuun deessuu Waaqa kan taate qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha jechuudha. Haati keenya qulqulleettiin Dubroon Maariyaam Waaqa keenya, uumaa keenya nuuf haa deessu malee isheen maqaan ishee Tsiyoon jedhamteetti. Tsiyoon jedhamteetti. Kanaaf haati keenya waa'ee Tsiyoon hin callisu, ani waa'ee Yerusaalemis calin jedhu kan inni jedhe abbaan keenya Isaayyaas kanaafidha jechuudha. Inni biraan Tsiyoon inni lammaffaan Tsiyoon mana Waaqayyooti. Manni Waaqayyoo Tsiyoon jedhamti. Manni Waaqayyoo qulqulleettiidha. Tsiyoon jedhamtees ni waamamti. Kanaaf jechuudha Tsiyoon jedhamtee kan waamamtu, kan beekamtu manni Waaqayyoo Tsiyoon kan jedhamte kana jechuudha. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon Tsiyoon jedhamti. Maal jedhamti?
tsiyoon jedhamti. Inni itti aanu tsiyoon tabba yookaan tulluu tsiyoon jedhamtutu jira. Tulluun kun Yerusaalem keessatti kan argamtu tsiyoon jedhamteetii waamamti jechuudha. Inni arfaffaaf inni dhumaa tsiyoon Yerusaalemtu immoo maqaan ishee tsiyoon jedhamti. Kanaaf tsiyoon bakka gurguddaa afuritti qoonnee kan ilaalledha. Isaan keessaa garuu kan tsiyoon haadha Waaqayyoo baay'ee adda hundumaarraatii addadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo haadha keenyaaf waadaa galeera. Waadaa galeera moo galeera. Waadaa inni galeef. Kanaaf galeeraaf waadaa inni galeef abbaan keenya. Innis abbaan keenya Daawit irra bulee kan dubbate. Abbaa keenya Daawit laphee Waaqayyoo kan jedhamu yeroo hundumaa nama waa'ee Waaqayyoo faarsu mootii ta'ee osoo jiru gad of deebisee faarsaawwan hedduu kan barreesse jechuudha. Kun tsiyooniin maal akkan jedhee ilaalla. Dhalootaa hamma dhalootaa hundumaatti maqaa kee galataan akka yaadatamu yeroo hundumaa bara baraaf si jajatu. Faarsaa Daawit 45:17. Dhalootaa hamma dhalootaa hundumaatti maqaa kee galataan akka yaadatamu nan godha. Kanaafis namoonni lafa irraa yeroo hundumaa bara baraan si jajatu jedhama. Kanaaf nuti jajachuun keenya haadha keenya sababa malee miti. Sababa waan qabnuufi Waaqayyo gooftaan keenya abbaa keenya Daawit irra bulee waan dubbateefi namoonni hundumtuu bara baraaf si jajatu. Maqaa kee immoo bara baraan akka yaadatamu nan godha kan jedhe Waaqayyoodha. Faarsaa Daawit 45:17 kan argannu jechuudha. Kanaafis nutu jedhe otoo hin taane kan jedhe Waaqayyoodha. Kan dubbate Waaqayyoodha. Kan barsiise Waaqayyoodha. Kan akka nuti jajannu taasise Waaqayyoodha. Kanaaf jajachuutii qabna. Lapheedhaan, amantiidhaan, sodaa tokko malee dubbachuu qabna. Hin sodaanna taanaan yoomiyyuu kumna kiristaanotaa. Hin sodaanna taanaan yoomiyyuu bowwaan taanetti kumna. Lapheedhaan amanuudha. Haadhummaa ishee beekuudha. Amantiidhaan naaf ta'a jennee fudhachuudha. Malee akkanumaan kan deemnu miti. Kanaaf Isaayyaas abbaan keenyas yeroo kanatti akkana jedha. Waaqayyoos akkas jedheen yakki kee sirraa fuudhameera. Cubbuun kee siif dhiifameera jedheen eenyuun Isaayyaas 6:7 irratti jechuudha. Kanaaf Isaayyaas 6:1 kaasee hanga 7tti yoo ilaalle seenaa waamamuu Isaayyaas ilaalla. Seenaa eenyu? Seenaa waamamuu Isaayyaas. Isaayyaas abbaan keenya akkas jedheen qulqulluu Fayyisaa Waaqayyo maccaa jedhee dhugaa ba'eera. Eenyuun? Waaqayyoon qulqullummaa isaa, Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa, Waaqayyo fayyisaa ta'uusaa dhugaa ba'eera. Qulqullummaa isaa dhugaa ba'eera jechuudha. Kanaaf cubbuun kee siif dhiifameera ittiin jedhe kan waamame Isaayyaas abbaan keenya bakki gadii keessaa gara Waaqayyootti Waaqayyo isa waame. Erga waamame boodas Isaayyaas hojii Waaqayyoo faana bu'eera. Kanaaf Waaqayyo kadhaa karaa qulqulloota isaa akka nuuf fudhatu hubanna. Karaa nama qulqulluu tokko akka nuuf dhaga'u ni hubanna. Kadhaan keessi fudhameera ittiin jedhe abbaa keenya Isaayyaasiin jechuudha Waaqni keenya uumaan keenya. Kanaaf nuyi garuu kan argineef kan hin dhageenye himuu hin dhiisnu. Laala nuti kan dhageenyeef kan argine dubbachuuf himuu hin dhiisnu. Kanaaf dhugaa baana sodaa tokko malee kanas kan argannu hojii duukaa bootaa boqonnaa 4:20 irratti kan dhageenyeef kan argine dubbachuudhaaf hin callisnu hin dhiisnu kan jedhe kanadha jechuudha. Kanaaf nuti wanta dhageenye dhugaa ba'uu qabna. Waa'ee haadha keenyaa dubroo Maariyaam dubbachuu qabna. Ija moototaa duratti abbaan keenya Daawit dhugaa ba'eera. Abbaan keenya Daawit qulqulloonni hedduun gonkumaa haati Waaqayyoo haadha Waaqaadha. Haadha dhugaadha. Hin haalamtu hin shakkamtu jedhanii amantiidhaan yeroo isaan amananii diinota isaanii lafa ilaalchisan
nut immoo dhageenyerra erga dhageenye immoo dhugaa ba'uu qabna sodaa tokko malee amantiidhaan akka dhugaa baanu waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru kanaaf inni biraan nama amanuuf hundumtuu ni danda'ama nama amanuuf hundumtuu ni danda'ama kanas kan argannu ila Maarqos boqonnaa 9:23 irraa nama amaneef nama waa'ee isaa dubbatuuf hundumtuu ni danda'ama lapheedhaan yoo amanne lapheedhaan yoo fudhanne isa dhageenye sagalee isaa yoo hojiitti jijjiirre hundumtuu nuuf ni danda'ama jechuudha kanaaf yaa kiristaanota yeroo hundumaa amantiin haa baanu amantiinis haa deddeebinu lapheedhaan haa jabaannu amantiidhaan yoo ta'e malee afaan duwwaan taanaan homaa bu'aa hin qabu afaan duwwaan deddeebina taanaan gonkumaayyuu bu'aatii hin qabu kanaaf amantiidhaan lapheedhaan gara waaqayyootti deebi'uutu barbaachisaadha keessumatti barri nuti amma keessa jirru bara ulfaataadha bara yaaddessaadha bara obboleessa irratti ka'u bara haadhoon haadhoo isaa ajjeesuuf eeboo itti darbachuuf ka'u bara lammiin irratti ka'u ulfaateera barichi kanaaf amantiidhaan yoo baane wanta dhageenye yoo hojiitti jijjiirre lapheedhaan yoo deddeebine waaqa keenyatti yoo dhiyaanne qalbii keenya yoo jijjiirranne mootummaa isaa dhaaluuf galaa yoo qopheeffanne ni fayyinaa jechuudha ni fayyina waaqayyoos nu fayyisa waaqayyo hunduma keenya nu haa fayyisu laphee keenya hunduma keenya nu haa qulqulleessu ameen inni biraan tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 50 irraa jechi sagalee waaqayyoo argannu akkana jedha Daawit billaa osoo of harkaa hin qabaatin akkasittiin furrisaan maaliini furrisaan dhagaa tokko malee albee tokko malee furrisaan dhagaa dingaa xiqqoodhaan Gooliyaadiin kan barri dadhabe kan biyyi dadhabe kan hundumaa biratti beekamaa ta'e hin mo'ate maaliin furrisa tokkittiidhaan yeroo darbatu lafa buuse laala amantiidhaan amantii isaatiin waaqayyoon isaa isa faana waan jiruuf ni mo'ate ni rukute yeroo kanatti adda isaa keessa ni dha'ee jedha yeroo kanatti Filisxeemicha ni mo'ate innis Filisxeemicharraa rukutee ni ajjeese jedha Filisxeemin rukutee ajjeese Filisxeemin rukutee barbadeesse kanaaf yaa kiristaanotaa amantiin baanaan hundumaa ni injifanna amantiin baanaan hundumaa ni moona amantiin baanaan hundumaa ni injifanna waaqayyo gooftaan keenya amantii keenyaan laphee keenya ilaala laphee keenya qulqulleeffachuutii qabna laphee keenya qulqulleeffannee isa faana akka buunu waan dhabbaan keenya nu haa gargaaru waan dhabbaan keenya nu haa gargaaru abbaan keenya Saamsoon irraas waa hedduu baranna yeroo warri Filisxeem irratti ka'an waa hedduutu irraa hubanna jechuudha kanaaf yaa kiristaanotaa yeroo hundumaatti amantaan haa deddeebinu amantaa qabaannaan waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru gonkumaa kanaaf Saamsoon ajaa'iba kana hojjete ajaa'iba Saamsoon hojjete keessaa macaafa abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irraa yeroo sanatti Saamsoon lafee mangaagaa harree ho'aa isaa argee fudhatee ittiin namoota 1,000 rukutee ajjeese ilaalaa waaqayyo wannan jedhu lafee mangaagaa harree jiidhaa tokko namoota 1,000 rukutee ajjeese ittiin injifate Filisxeemota ittiin barbadeesse jedha kanaaf amantaa qabaannaan waa hedduu goona akkuma Saamsoon kana amantaadhaan baanaan waa hedduu raawwachuu dandeenya waaqayyo nu gargaara waaqayyo nu faana ni ta'a laphee keenya garuu isatti laachuuti qabna yeroo hundumaatti nuti kiristaanonni yeroo hundumaatti amantaadhaan haa deebinu asirratti akkas jedhe waaqni keenya Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irratti Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irratti
jechi sagalee waaqayyoo argannu sagaleen waaqayyoo jiraataan dammaaf aannan caalaa kan nama qabbaneessu akkas jedha jechi isa mudhii keessan hidhatamaa ibsaa keessanis ifa haa ta'u jedhee addunyaa keessa jiraannu keessatti hojiin keenya hojii gaarummaatiin ifaa ta'uu qaba. Hojii gaarummaatiin addunyaa keessa deddeebinu keessatti hojiin keenya hojii gaarummaatiin deddeebi'uu qabna jedha. Asirratti maatii waaqayyoo seenaa gabaabaa tokko waliin ilaalla. Seenaan kunis namoota warra hin amanin turan. Namoota warra hin amannetu ture. Namoota warra maalii? Warra kanaaf namoonni kun ni shakku. Yeroo hedduu ni shakku. Yeroo kana waa'ee waaqayyoof koomentii kennu. Laala namni waaqayyoof koomentii kennuu danda'u hin jiru. Garuu koomentii kennuudhaaf ba'ani. Waaqayyoof koomentii kennuudhaaf ka'ani. Yeroo kanatti maal godhu? Ilaa hojiin waaqayyoo sirrii miti. Uumamanni uume sirrii miti. Ija buqqee amma inni ga'u laalaa. Baala isaa immoo damee isaa laalaa amma inni itti baatee deemu. Uumamni waaqayyoo sirrii miti. Ija arbuu immoo muka ammana ga'u muka garaa waaqa keessatti ol baasana ija xiqqootti kenne. Kanaaf gonka sirrii miti. Hojiin waaqayyoo jedhanii wal ga'ii muka jalatti mari'atanii walii galanii koomentii waaqayyoof barreessani. Garuu namni koomentii waaqayyoof kennuu danda'u hin jiru ture. Yeroo kanatti waaqayyo gooftaan keenya callisee isaaniin ilaale ittiin barsiisuudhaaf ittiin hubachiisuudhaaf gaafa kana jarri kun maal godhanii sirrii miti. Hojiin waaqayyoo kun waan ta'eefi buqqeedhaaf ija guddaa kana kan kenne sirrii miti. Buqqee irraa fuudhee arbuudhaan haa jijjiiru. Kan arbummaa fuudhee buqqeetti haa taasisu jedhanii mari'atanii. Garuu waaqayyoo wanta godheef qaba. Wanta kaa'eefis qaba. Kanaaf waaqayyo gonka oduu isaanii hin fudhanne maalittiin jedhe osoo deemanii aduun ni gube. Yeroo kanatti gaaddisa mukaa jala gorani muka arbuu jala yeroo goran mukki arbuu sun ijji isaa isheen xiqqoon sila jedhan sun yeroo cittee mataa keessa gadi buutu mataa keessa yeroo rukuttu yeroo kana maal jedha namichi kuni nan dogongore koomentii nuti laanne sirrii miti. Hojiin waaqayyoo sirriidha. Hojiin waaqayyoo yoomiyyuu dogoggora hin qabu. Hojiin waaqayyoo yoomiyyuu dogoggora akka hin qabaanne sirriidha jedheetii dubbate. Yeroo kanatti ija arbuu sana mataa keessa rukutee otoo buqqeen dha'ee ta'e mataan koo miidhama ture. Silaa miidhama ture. Yeroo kanatti hojiin waaqayyoo sirriidha. Otoo buqqeen ta'e mataan koo miidhama ture. Mataan koo kana caalaa ture. Garuu iji xiqqoon kun kana kan na rukutte otoo ija mukaa buqqee sanatu gubbaadhaan dha'ee ta'e silaa akka amantaattiin jedhe. Yeroo kanatti namoonni sun hundumtiyyuu koomentii laatan sanarraatti deebi'anii hojiin waaqayyoo sirriidha. Dogoggora hin qabu. Kan dogoggore nudha. Hojii keenyatu balleessaa keenyatu sirrii miti nutu balleesse jedhanii ofitti murteessan. Waaqayyoos fakkeenya kanaan isaaniin barsiise. Maatii waaqayyoo sagalee waaqayyoo kana barannee ukkaamsinee kaa'uu akka namicha saantima sana owwaalee sanaa osoo hin taane akka warra bu'aa dachaadhaan buufatee akka taasisnu waaqayyoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo yeroo hundumaatti jireenya keenya adeemsa keenya nu haa eebbisu. Maatii waaqayyoo sagalee waaqayyoo isa barannee isa dhageenye nama firii 30 firii 160 buusee maatummaa isaa dhaaltu mootummaa isaa ta'u hunduma keenya nu haa taasisu. Maatii waaqayyoo barumsi keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Kanaaf lapheedhaan kanan siniin jedhu lapheedhaan deddeebi'aa, lapheedhaan amanaa, lapheedhaan yoo deddeebitan waan gaarii argattu. Waaqayyo biraas eebba argattu. Waaqayyo eebba nuuf haa kennu. Kadhannaan haadha isaa dubroo Maariyaam eegumsa ergamootaa eebbi tolootaa nu faana haa ta'u. Maatii waaqayyoo kan dhageenye kan baranne nama firii 30
firii 60 firii 100 buusee hirmaattuu maaddiisaa aaltuu mootummaa isaa ta'u waaqayyo hunduma keenya nu haa taasifatu. Ameen. Maatii waaqayyo barumsi keenya guyyaa har'aa asumatti xumurra. Maatii waaqayyo hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii eegga hordoftanii yoo barumsi kun isin gammachiisa ta'e saabskraayib laayikii fi sheer gootanii akka nu jajjabeeffattan isiniin jedha. Firii tawaahidoo tuubiin yoomiyyuu firiidha. Hojiin isaa dhuguma firii tawaahidoodha. Hojii nama boonsu, wanta nama gammachiisu, dhangaa lubbuu kan namaaf dabarsudha. Har'a kana baranneerra. Yeroo itti aanutti immoo sagalee waaqayyoo kan waliin barannu sagalee waaqayyoo dammaaf aannan caalu kan waliin barannu ittillee ya'uu kan anan amane nan beeka kan jedhu waa'ee qulqullootaas waa'ee ergamootaas gadi fageenyaan kutaa lammaffaarratti qabannee dhiyaanna. Eenyutti akka amannee jirru Maariyaamiin waaqa keenya moo kabajaa waaqummaa moo kabaja ulfinaa akka laannuuf Mikaa'eliif Gabrieliif ergamoota toloota hundumaaf kana eenyutti akka amanaa jirru asirraa akka kutaa itti aanutti baranna jechuudha. Kanan ittillee jiru kanan amane nan beekaa lammaffaa Ximotewos boqonnaa 1:12 irraa mata duree itti aanutti kan waliin ilaallu ta'a. Waaqa jalqabsiisee nu xumursiiseef maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u.